Nagaan gooftaa isiniif haa baay'atu akkam jirtu dhugaa dubbachuudhaaf viidiyoo kana ilaalaa jirtu. Wanti waldaa kiristaanaa keessatti taasifamaa jiru baay'ee na yaachisaara akka amanaa tokko. Maal ta'ama kiiboordii balleessuu maqabnam. Kiiboordiin baduu qaba waldaa keessaa. Dibbeessa durii kabaroosa duriitti yoo deebine malee hiikaan qabu. Kabarootti deebina kabaroo duukaa mudhii qabatanii sirbuu waan hin jirreef kabarootti deebina. Sababii guddaan amma nama hundumaa raasaa jiru kiiboordiidha. Kiiboordiin nama baay'ee mudhii akka inni qabatee sirbu gochaa jira. Tajaajilaan waa'ee istaayiliin beennesi amma istaayilii baree tajaajila dhiisee iskittaa. Amma tajaajilaan kun tajaajilaadha maaliif amma tajaajilaadha jennamoo daannasaa jira jennam. Faarfannaa nama seenaas hin badde. Kuwaarii nama seenaas hin badde. Faarfataa nama seenaas hin badde. Kan balleesse kiiboordiidha. Kanaafuu kiiboordii balleessuu qabna walii gallee. Habadu warri jettan warri garee kooti yaada koo kana deeggartan habadu hin balleessina kiiboordii. Akkamittiin akka balleessuun immoo mari'annaa jechuudha.